ko mana kida sakuditi kanis domate kande dokopsati wana patus dabe pesta la ufade wango duswalale ahi kesina gubate wanje duswalale ahi kesina gubate manne ko bana kida biyor mati kanis ne gobate kane dokosate oso sagale sudir manale dabe gubate labshate wango duswalale ni arga kesina gubate wanje duswalale ni tagaha kesina gubate Quiero carreme cada que sapala Meya uma si tu ango kaba menu fali fala Meya rabbi meka tu khida meka rizache fale Meya uma kanu sobaka tu Egaa akkam ooltan nagaa fayyaa jirtu dhimmoonni har'a irratti yaada tokko kennachuu barbaadu ilmaan Oromoodhaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran irratti akka ilma Oromoo tokkotti quuqama lammii kan koo kan mana hidhaa keessatti dararaa hammeenya du'aa fi gidduu jiran kanneen lubbuun darbaniif Rabbi jannata isaanii haa kennu kanneen osoo lubbuudhaan jiran yeroo ammaa kana dararaa hamaa argaa jiraniif ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii sagalee isaaniif tahaa jirtan kiisa gurraacha uffatanii ilmaan Oromoo akka mana hidhaa san keessaa gara biyya isaanii galan furmaata akka argataniif gochaa jirtanii hedduu galatoomaa jechuu barbaadu si jalqabaati kunis furmaata tahaa jedhee osoo hin taane yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo waggaa tokko oliif mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti waan bara dheeraa argameen beeyne waan tahameen beeyne lammiilee Itoophiyaa addatti immoo ilmaan Oromoo kan roorroo fi gidiraa biyya isaanii irratti argaa turan jalaa baqatanii biyya ambaa keessatti kun immoo jireenya fooyyeffachuuf biyyaa bahee isa san rakkoo yeroo ammaa kana isaan irra gahee jiru waan Oromoo miti addunyaa guutuu raajaa jirudha. Daa'imti xiqqoon of hin beekne daa'imti xiqqoon waa'ee jireenyaa waa'ee rakkoon beeyne ho'aan waxalamtee ho'aan gubattee yeroo qaamni sii jijjiiramu ijaan arguu dadhabne. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan kanneen mirga dhala namaatiif kaleessas dubbachaa turtan har'as dubbachaa jirtan iyyitanii ilmaan Oromootiif kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif kanneen du'aa fi jiruu gidduu jiran akka lubbuu isaanii baraartan. Mootummoota dhufaa darbaa keessatti Oromoo carraan akkanaa mudateen beeku. Mana hidhaa keessatti dararamee osoo biyya qabu hanga lubbuun isaa keessaa baatu eegamee biyyan baatitti awwaalamuun biyyan baatitti dararamuun biyyan baatitti roorrifamuun biyyan baatitti namummaa dhabuun namaa gadi ta'uun namummaa keessaallee hafee jireenya bineensaatii fi rakkoo hamtuu keessatti kufuun Oromoodhaan gadaa kana ta'e. Har'a dubartiin Oromoodha manguddoon Oromoodha daa'imman reefu lafaa dhuftu hegeree biyyaa taatu jireenya biyya baqaa keessatti rakkoo hamtuudhaaf saaxilamtee
salphinni isaanii salphina biyya keenyaati, salphina keenya tahee argamee jira jechuudha. Ijji keenya yeroo ilmaan manguddoon suuraan isaanii irraa dhumee, coraan isaanii irraa dhumee, bifti isaanii galagalee, kun mana hidhaa keessatti dhiiga haqqisee onneen dhootee, kun immoo jiraachuu jibbee jedhe kana keessatti cal'isanii ilaaluun waan akkaan garaa nama gubaati. Kanaaf akka Oromootti Oromoon addunyaa kana gubbaa jirtu, kan Oromummaan sitti dhagamu, kan lammummaan sitti dhagamu, kan maalummaan rakkoodhaa beektu, kan mirga dhala namaatiif falmaa turteef jirtus har'a obboleewwan kee, qomoon kee, dhiigni kee mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Kanaaf sagalee tahi hanga isaan furmaata argatanitti, furmaata waaraa hanga argatanitti sagalee taatee fi achi keessaa baasuun kee dirqama sirra jira jechuudha. Oromoon biyya namaa keessatti rakkachuun haara'as miti. Haa ta'u malee mana hidhaa keessatti sadarkaa kanatti osoo jiru wanti mul'ataan ifaan ifatti jiru osoo mul'atiin kan dararamu kumaatamaan jira. Haa ta'u immoo carraan Oromoon biyya Suudii Arabiyaa keessatti isa mudate, rakkoon isa mudatte rakkoo akkaan hamtuu fi keessa keenya nu madeessitu. Hunda keenya bakka jirru Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirus kan madeessee yeroo ammaa kana guddaa fi xiqqaan, hayyuu fi beekaa fi wallaalanis keessa uffatee sagalee isaaniif tahuudhaaf of cinqee of dararee mul'isaa jiruudha jechuudha. Rakkoon Oromoodhaa rakkoo keenya, madaan Oromoodhaa madaa keenya, duuti Oromoodhaa du'a keenya. Kana akkasitti hubannee Oromoon